jaalatama kabajamtuu tataa yeroo titiitu jirra jirtu galata waaqayyoo nagaa godhe akkuma beekamu gaaras kushiinaadhuma keenya jirran siin jedha. Fexaayirii hojjechuutiin jirre siin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma asirratti mul'atu. Fexaayirii zaatariitiif raasuun jiranii hojjechuutiin siin jedha hordoftoota kiyya. Amma dhumaatti affeeramtaniitu gottaalee nyaachuudhaaf siin jedha hordoftoota kiyya. No guys, nabbay jira kuraasoniin gosa siin jedha. Amma deekoorii yookaan immoo namni dhaqsa tartiibatti godha jechuudha. Inni kan zaatariidhaan hojjetames nabbay jira akkuma argitan tartiibatti godheera amma isa kanatti tartiiba godhaa jechuudha. Waamamtaniitu gottaa nyaadha. Madaaminkoo fuutee wikkee deemuudhaaf. Har'a geggeessee xiqqoo ishee boqochuudhaaf. Kunoo guys akkasitti xumureen jira jechuudha. Walumaa biratti tartiibatti godheessa jedha. Fudhu sokkiin jedhaan egaa xiqqoo isheen boqodhaanis. Ofirraa ari'uufani gaarra. Kana fakkaata inni hojjedheefis jira kan biraas garuu isa immoo viidiyoo waraabna silaa yeroo hojjedhu. Isiniif isinaan hambisa rakkoon qabu kottaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya isheen boofee na biraa miti isin immoo na bira kottaa sanaaf taa'inaa wajjin. Akkasiin jedha hordoftoota kiyya. Hawwii oromtittiituuf like, share, subscribe. Godhaan isin jedha ni beektu qabu. Biyya ormaatti yookaan mana namaatti haala akkaataan mijatu viidiyoo waan akkasii gochuudhaaf illee yeroo immoo haala akka mijachuu dhiisa keessa teenyee hojjennu wala jajjabeessu hundumti keenya isiniin jedha. Ni gaafa yaanaaf ta'a nageetti isin jaalladha baay'ee isaa.